السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يا أكرم جرتان برنوني الرا واي فياتي فيال لبودا فيان قلبي مت هنجما مت فياتي هنجمون قلدون همبر باچ har'a barnoota waa'ee kintaarootii yookaan baasuur yookaan immoo biroo waan jedhan jechuudha. Lugaa biyya qooqa biyyaati kintaarootii biroo baasuur waan akkanaa uddufooriin illee ni jiran jechuudha. Kanaafuu kutaa tokkoffaa keessatti dubbannee turre waa'ee kintaarootii kana kutaa tokkoffaa keessatti dawaa isaallee irraa waa xiqqoo dubbannee turre. Amma garuu kutaa lammaffaa kana keessatti bal'inaan dubbachuudhaaf teenya inshaallah. Egaa daawwattoota keenya mee qajeeltootti hanga xumuraatti hordofa. Namoota baay'ee ittiin dhukkubsataa ittiin rakkataa jira jechuudha. Kintaarotiin bakka lamatti qoodamaa hubadha. Kintaarotiin bakka lamatti qoodamaa. Tokkoffaan kintaarotii gara keessaati. Kintaarotii gara keessaa jechuudha. Keessooti. Lammaffaa kintaarotii gara alaati. Kanaafuu kintaarotiin bakka afuritti qoodama. Kintaarotiin kun gizee namatti ba'u bakka afuritti qoodama. Afuran sanuu yaala isaa qoricha isaa yookaan dawaa isaa qajeellootti dubbachuudhaaf teenya mee dhaggeeffadha. Tokkoffaa kintaarotiin sadarkaan tokkoffaan kintaarotii gadi hin baane jechuudha. Kintaarotii kun yookaan biroon yookaan baasuur uddufooriin kun itti ba'eera ni oosisa keessa ni oosisa. Mallattoolee kutaa tokkoffaa keessatti dubbannee hunda qabata jechuudha. Kutaa tokkoffaas caqasuu dandeessan. Itti aansaa kutaa lammaffaa caqasaa dhaggeeffadha. Tokkoffaan kintaarotiin akka afuritti ba'uu danda'a. Yeroo jabaachaa deemu, yeroo guddachaa deemu, yoo dawaa ofitti hin barbaadin akka afur ta'a jechuudha. Sadarkaa afuraffaatti deema. Kanaafuu rabbi si na fayyisu, rabbi si na caafiyu. Mee kanaan inshaallah fayyadama dawaa isaa ni argattanii as keessa. Kintaarotiin kun darajaa yookaan sadarkaa afur qabaa jenne. Tokkoffaa kintaarotiin sadarkaa tokkoffaa kintaarotii gadi hin baane garuu dhukkubbiin keessootti namatti dhaga'ama. Laal amma dura gadi hin baane ni oosisaa ookisiin jedha gadi hin baane dhukkubbiin keessootti namatti dhaga'ama. Lammaffaa sadarkaa lammaffaa yookaan darajaa lammaffaa yeroo guddachaa dhufe yoo dawaatti hin goone yeroo hammaatee darajaa lammaffaatti deema. Darajaa lammaffaan immoo akkam ta'a? Gosti isaa kintaarotiin kuni gadi baha. Yeroo bobbaa goonu yookaan albaatiidhaaf gatteenyu ofii isaatii ol deebi'a jechuudha. Gizee bobbaadhaaf takkaa'u fincaan guddaadhaaf yookaan udaan yookaan albaatiidhaaf gizee gatteenyu gadi ba'a jechuudha. Iita wayiiti gadi ba'a garuu ofii isaatiif ol deebi'a. Gizee ol kaanu ofiif ol deebi'a. Kun sadarkaa lammaffaati. Haaya yeroo guddatee sana bira kute yoo ammas dawaatti hin barbaanne gara sadarkaa sadaffaatti jijjiirama. Sadarkaan sadaffaan immoo gosti kintaarotii kanaa yeroo bobbaa goonu takkaa sagaraadhaaf takkaa udaaniif yeroo gatteenyu gara alaatti baha jechuudha. Gara alaatti baha hanga harkaan ol deebisan takkatti. Harkaan yoo ol deebifne ni deebi'a. Garuu ofii ol hin deebi'u beeka. Hanga harkaan ol deebisanitti ol hin deebi'u. Ofii isaatii ol hin deebi'u namatu ol deebisa. Kun sadarkaa sadaffaati. Ciminaan sadarkaa sadaffaa ta'ee jira jechuudha. Haaya afuraffaa sadarkaan afuraffaan sadaffaa gosti kintaarotii kanaa yeroo bobbaa goonu takkaa'uu sagaraadhaaf gizee gatteenyu
maal ta'a gadi baha jechuudha ol hin deebi'u tasuma ol hin deebi'u gadi ba'a yoo ol deebiftes ol siin deebi'u inni kun baay'ee cimaadha baay'ee jabaadha gosa afur dubbannee turre jechuudha afuran kanaa umee dawaatti haa barbaannu mee nu faana tura haaya sadarkaan tokkoffaa fi lammaffaan yaala baqaqsanii yaaluu hin barbaachisu dawaa yookaan qoricha adda addaa itti gochuu dandeenya qoricha itti godhamullee waliin laalla sadarkaan tokkoffaanii fi lammaffaan qoricha itti godhamee baduu ni danda'a jechuudha garuu sadarkaan sadaffaa fi afuraffaan baqaqsanii yaaluu barbaachisa mana doktooraa hospitaala deemanii baqaqsanii yaaluutu barbaachisaa ofirran tursiisina kanaafuu mana yaalaatti dhiyaachuudha qabdan qorichaan of hin jinginaa namni gariin faa kintaarotii sadarkaa sadaffaatii fi afuraffaa kana faa qoricha gonayanii namoonni gariin daggala faatti godhanii amartii udduudhaa irraa buqqisu jechuudha kanaaf kun rakkoo guddaadha jechuudha sadarkaan sadaffaa fi afuraffaan kun gaafa sadaffaa fi afuraffaatti jijjiirame qoricha gonayanii waan humna isaanii hin taane amartii udduudhaa ofirraa buqqisu jechuudha kanaaf rakkoo guddaadha san keessa rakkoo jira kanaafuu yeroo kana ta'e sadarkaa sadaffaa kanaa fi afuraffaa gidee ga'e mana yaalaa dhabtanii deemuutu barbaachisa waa hundaafuu rabbii kan ittiin qabame rabbi haa fayyisu wantoota kintaarotii nutti fidan dawaa isaa dubbachuun dura immoo qoricha isaa dubbachuudhaan duratti waan kintaarotii nutti fidamee haa laallu tokkoffaa yeroo bobbaa goonu yookaan sagaraadhaaf gidee gatteenyu yeroo dheeraa ittanuu jechuudha yeroo dheeraa sagaraa keenya ittanuu hin qabnu jennee hanga garteedhaan kan garaa keessaa gadhiifu takka gochuu hin qabnu jechuudha haaya yeroo dheeraa ittanuu hin barbaachisu tokko kalammaffaa nyaata fuduraa fi muduraa nyaachuudha nyaachuu dhabuun kintaarotii namatti fida jechuudha kalammaffaa nyaata fuduraa fi muduraa nyaachuu baay'isuu dhabuun nyaachuu dhabuun kintaarotii nutti fida jechuudha kasadaffaa yeroo mana fincaanii deemnu bishaan fayyadamuu dhabuudha jechuudha kanaafuu yeroo mana fincaanii deemnu yoo fincaan hin fayyadamne yoo istinjaa hin goone fincaan bobbaan kun yookaan udaan kun yoo namatti taa'e kintaarotii nama qabsiisa kanaaf kanaan dhukkuba kanaan of saaxiluudha jechuudha kana kan isa fidu jechuudha kasadaffaadha kan afuraffaa immoo bishaan sirriitti dhuguu dhabuudha bishaan sirriitti dhuguu dhabuunis dhukkuba kintaarotii namatti harkisa mallattooleen dhibee kintaarotii kana fakkaataa jechuudha yeroo bobbaa goonu dhukkubbi namatti dhaga'amuudha ammaasis immoo dhiigni bobbaa yookaan gizee ofirraa haynu sooftii yookaan waraqaalee adda addaa waanuma fedhe haa ta'u gizee haqannu dhiigni irratti mul'achuudha kun gizee ammaate egaa dhiigatu argama jechuudha ammaasis yeroo bobbaa goonu gadi bahuu jechuudha ammaasis naannoon taa'umsaa hudduun jechuudha nama hoosisuudha ammaasis gizee jabaate immoo yeroo jabaate jechuudha bobbaan to'annoo malee ofiin gadi bu'uudha yeroo takka bobbaan namaa yookaan sagaraan ofiin ni bu'a jechuudha ofiin bahuu danda'a waa xiqqishoo sagaraan kun to'annoo jala ooluu dhabee ofiinis bu'uu danda'a jechuudha haaya ammaasoo gar malee dhiigni nama yaa'uudha hanqina dhiigaa fiduu danda'a jechuudha wanni kun immoo kanaafuu mallattooleen inni gurguddaa fi xixiqqaan kunoo kana kutaa tokkoffaa keessattis dubbannee jirra haaya kanaafuu namni kintaarotii kanaan qabame hoo maaltu barbaachisaa maal gochuu qaba tokkoffaa yeroo dheeraa mana fincaanii turuu dhiisuudha bishaan sirriitti dhuguudha bishaan bareechi dhugu ni fayyita inshaallah nyaata fuduraa fi muduraas nyaadhu hanga dandeesse nyaadhu ammaasis immoo maaltu barbaachisa dawaan bishaan ho'isanii
Soogiddaatti naqanii saafaa keessatti waan matee haa ta'u waan afaan bal'atu jechuudha. Bishaan danfisiitii soogidda bareechitti naqi. Gizee ho'istee kaati qabbanees bishaan sana daqiiqaa 20 hanga 30 saafaa sana keessa gattaa'i. Yookaan daqiiqaa 20 yookaan 30 hanga 30 jechuudha. 20 gatta'uu hin qabu. Saafaa sana keessa gattaa'i. Inshaallah fedhii rabbiitiin sirraa badama. Kanaafuu yoo kanaan dide mana yaalaa deemi. Kanaan dinnaan bakka dawaa hin qabu inumaa dawaa hin argamu jechuudha. Yoo rabbiin dawaa sii godhe malee yoo kanaan dide dawaan isaa hin jiru jechuudha. Ammaasis immoo wanni sirraa ittisu bobbaa dabarsuu dhiisu yeroo bobbaan si qabees yookaan sagaraan si qabe ofirran tursiisin. Kunillee kintaarotiidhaan si saaxila. Kintaarotii sitti jabeessuu danda'a sitti fiduu danda'a jechuudha. Waan amma dubbanne kanatti sirriitti fayyadamuu qabdanii. Egaa daawwattoota keenya chaanala keenya sabiskiraayib nu godhaa. Chaanala Koomee Meediyaa sabiskiraayib godhaa. Sheer godhaati wal biraan nu gahaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.